Onni god. Us. Ma beri abatte fidi. Taiga. Us. Koi situ mah. Koi. Agar. Kasih jadu. Situ mah. Awe dah situ kasih jadu. Mal jadi kan. Nanti azur. Ah. Us. Jadi koi tu. Kasih kau ada debis. Ya? Beri kisah kabut. Koi, imbara mu beri kisah kabut. Ini yang kai. Yo jit si kabut kisah yo jit. Malif. Mal tate kasih murah. Naga apa tu tu? Natase. Nah, jadi sekolah kasih kabut dulu. Mal tay. Mata masih tay. Masih tay. Maya batte makina. Gatai kau kali ini. Kau tu yang kau lihat. Gatai cotai. Gatai. Gatai jadi tai. Wan tai lagi ta. Acci na hala bate. Beri ka palo gas guru sirra mulai na. Gas. Abo kawan. Boy. Gaboy baka. Dan mekan isi kalau labu. Namun ni kan andura video muncul kan hojii wajjin argitanii jirtan. Kochilan dhiifama guddaa isin gaafadha. Mucaan kana karoora soddaa kiyyaati. Kanaaf mucaan illee amma qaamaan bakka inni jirutti dhaqee bira deebi'ee duraan illee deddeebina naannoo kanatti abbaan illee isaan illee abbeelaan haa ta'u obboleessa soddaa kiyyaati. Isaan illee soddama jechuun hin dandeettanii soddaan keenya dhiyoo kanaa horii ta'anii isaan dubbisuu dhufneetii waan akkanaa uumame. Qaamni waan kana dhageettan hundi dhiifama guddaa isin gochaa isaan ammoo kiisuudhaaf waan barbaachisaa ta'u mucaa kana ofafoo hin barsiifnan achi garagalchiisee alaabee achi maqaa uummata Oromootiin mucaa kana barsiisuudhaan waadaa hin galaa mucaa kana barsiisuu waan guddaa miti nama tokko barsiisuun kanaaf dhiifama guddaa qaamni viidiyoo kana argitaniitiin nutti rifattanillee ka hojiin akkana sirrii miti nuun jettanillee sirriidha. Dhugaa qabdu isin qofaaf miti qaama uummata Oromoo saba Oromoo ta'e hunduu rakkoo asirratti mudate kanaaf ol ka'ee dhiifama isin gaafachuu barbaada. Mucaa kanaaf ammoo uffata achi keessatti inni jedhee illee uffata dura abbaa faadha kiisaa. Abbaa faadha kiisaa dura kun uffatni suuf ni muluudha. As Zaki. Kuno gabiillee isaan lamaanuu haatillee abbaallee uffata haadhaallee kana fakkaata. Caamma guddaa isin gaafadha. Dhiifama guddaa nu feetanii yaada jirullee dubbatanii kun uffata mucaati. Uffata mucaati qabadha. Mucaan kun rakkoodha jennaan isaallee kun immoo obboleessa kunillee kan bakka isaati achi dhaabadhu isaan bira. Obboleessa lakkuu dhalatanii mee waan jiru isinitti himaa waa'ee ta'e kan. Garuu dhugaa yoo taane dhugaa yoo dubbatame ijoolleen tun obboleeyyan tokko garaa tokko abbaan obboleessa kennaa
Ani obboleessa soddaa isaaniitti inni ilmuma kiyyaa soddaa isaatti ani ni homaa kan rakkoo qabu miti kan rakkinni jiru miti. Inni nu bira dhufee gisee asii nu bira deemu inni akkuma nama ofiititti taphaa fi daa'imni eega makiina yaabbatee inni taphumaa fi ittiin taphatuu fi akkuma nama ofiititti waan jedheen malee rakkinna biraa uumuu miti. Rakkoo biraa keessaa qabaateetii miti. Nu kana maraayyuu oduu hin qabnu oduu fuudhee inni as dhiisi hadaamatti hin galee nu wanna takka irraa shakkinu. Kaasii oliin deemeetiin inni daa'ima inni ammoo akkuma isaa obboleessa isaati sinna isaati kanaaf laaleetti waan akkasiitii fi mucaan waan akkanaa jedhe malee wanni takkatti rakkoo qabu hin jiru. Nullee dhiifama goonee fi nu dhaga'uun keennaa hadhaa nullee gara keennan dhiifama goonee fi rabbillee dhiifama isaanii haa godhu haa bahaatti abbaalleen dhiifama haa godhu. Oduulleen qabanii nullee sii dhiifne rabbillee sii haa dhiisu. Dharti haa baddu waan saniif nama dalagee miti. Kana yaadee kana dalagee kana godhee dhufuun galata guddaadha misgaana guddaadha. Maal isinitti fakkaate? Hoolaa baasuu fi raacha ibidda buusa jedhe. Amma oduu yaadalle inni yookaan dafii tanatti isaan kana sababa godheetiin dhufee gargaaruu kan dandeenye hoo yaadee qaba. Yaadeellee jiraataa garaa qaba jedhee mallee waan nutti himu sababaa godhee achokkaayii kana sababaa kanaaf rabbi sababaa godhee isallee asitti deebisee ardaa kun akka du'aayii godhuuf goosisee jedhee rabbitu kana dalagee dalagaa isaatti homaa miidhaa biraan qabu badii biraatiif kanan goone isin qaamni dhageettanillee kan argitanii dubbattanillee kan argitanillee dhiifama godhaafi nullee dhiifama gooneefi rabbiin dhiifama isaa haa godhu jechuu barbaadeeti. Anillee adabana jedhu amma mucaa kana nu odumaa hin qabnu oduu qabaatuun kenna hadha amma waan kana ta'eefi Abdulqaadiriin jedhan kunillee soddaa kenna ani obboleessa Haaji Abdallaati manuma isaanu malee amma nu dhiibneefi rabbi isaa haa dhiisu wanna takka nu takka wanni itti ilaallullee hin jiru wanni itti rifannullee hin jiru isinillee irra nu yaa'a. An akka carraatti gaafatamtu Waajjira dhimmoota gurmaa'insa aanaalee bilbilooti. Dhimmi daa'immaniif dubartootaallee na jala jira. Hawaasummaan aadaaf turizimii fi ispoortiin na jala jira jechaadha. Daa'ima kana miidhaaf osoo hin taane akkuma qaldiititti viidiyoo waraabame viidiyoo namni gaafa baadiyyaa gadi buutu namni magaalaadhaa gaafa baadiyyaa gadi bu'u daa'imman hin taphachiisa. Miidhaa daa'ima kanaa geggeessuuf illee miti. Kanaaf warri TikTok irratti gaafa viidiyoo kana laaltu dhugaadha namatti dhagahama. Daa'imni kun immoo yeroo boo'usan garaa namaa baduu danda'a. Kanaaf uummanni keenya kan biyya alaa jirtanis kan keessaa jirtanis viidiyoon kun dogongoraan wannaa ta'e waraabamee gadi lakkifamee. Mucaa kana akkamii dhukkuba isaa waanuma jiru himaas. Mucaa hin dhukkuba. Dhukkubiiti amma waan lakkuu dhalatee amma lakkuu waan dhalatee fi mucaa akka ukaa kana godhee dhukkuba jedha. Nu amma sirba kanatti hin deemnee homaa afi fidaa deemne malee homaaf boota fagoo hin dandeenye. Kana waan ta'eef homaa rakkoo hin qabu yoo lakkii haakimillee hin beekne kan homaa rakkoo hin qabu. Bakka Maaliif akkanaati namni maal isin fakkaata? Rabbi khairii gariin hamtuu Gariin khairii mucaa kanaafuu kafala ta'uu fi yotti kun ta'uu danda'a. Mucaa kana natti laata. Mulu bamulu waan yaala isaa guutuutti yaala olii gala yaala guutuutti jira adama. Yoo barbaada yoo barbaada muusee hospitaala gurguddaa jira. Mulu bamulu yaala guutuu isaa ta'uu danda'a. Natti dhufee mul'ata. Yoo na eeyyamta nama maal homaa rakkoon hin jiru. mucaa kana yaala isaa guutuu natti danda'a waan ta'eef kuumeeti kuunoo fayyaa qaba. Kanaaf waan jiruun barumsa isaa maskaramiirra kurbaanarra barumsa isaa mulu baasii guutuu natti danda'a. Uffata isaa yuunifoormii dabtar guutuu isaa hin danda'a fi kanaaf haamilee isaa ka gaafsa miidhame san kaasuuf jecha amma dhagaa kan ila mucaa kana ammoo inni gargaaraa jiruuf sababa keessa mucaa haamilee gaafsa inni miidhamee san isaa miti kan isa fakkaatu ijoollee biraatu baay'ee jira kan miidhaman ijoollee miidhamtu haga haqimii qabuutiin namni ol deeggara qaama deeggarsa akkasii godhu hunda wajjin taane waan barbaachisaa ta'u hundaa hin goona. Kanaaf addunyaa sagaluma guddoo isii hunduu girmaa deema.